namni kun maal godhe viidiyoo qullaa dubartoota ergisiisa. Mucaan tokko fa'i viidiyoo qullaa itti ergitennaan viidiyoo san haadhaan wal baree haadha itti ergennaan mucaan keenya ni liqimsite cuggaarraan si qunca'ee du'arraa hafte. 83 ሴቶች ራቆት ፎቶ በህግ መጠየቅ አለበት። እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ድምጽ ሆናለሁ። namni kun akka jedhamaa nuti akkuma dhageessan dubartoota 83 viidiyoo qullaa jaraa baasee jira jedhamaa jira. Dubartoonni maaliif addii kana of hin eeggattanuu? Egaa muciyyoon kun biyya Joordaan keessatti duutee jirti sagalee ta'aafii jedhamaa jira. Iddoo tokko nama gaddisiisa. Ijoollee kutaa jahaffaa fi kutaa torbaffaa nama 200 riisarchii goosifnee ijoollee 6 qofaatu dubrummaa qaba. Dhaggeeffadhaa 200 keessaa 6 jechaadha. Maatiin ijoollee keessan eegaan jirtanuu. Baay'ee Andu'aalam Goosaayitii wal qabate immoo Andu'aalam Goosaa 14f mana sirreessaa keessa akka turu haga qorannochi kaneeffamutti jechuudha. Qorannochi gara biyya alaa deemee qorata manatti fakkaata. Bultii 14 booda deebi'a jedhamee jira. Agasitti immoo Andu'aalam Goosaa mana sirreessaa keessa tura jedhamee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya aafiyaan soomni kun yemadam qamamochi isin akkam jirtu. Ana bira gaariidha alhamdulillah. Har'as gaafa viidiyoo kabiraas ni qabadee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo kan irratti fataazanaa jiran. Kana malees immoo viidiyoo sammuna kana sooshaal miidiyaa irra deddeemaa wal qabate viidiyoo tokko isin qabadee dhufeetan jira. Warra immoo gara chaanalii kana taarawaa dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanala kana ta'an isiniin jira. Wanta na dhibi keessaa jechaadha. Sammuna kana gaa viidiyoon sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jiru keessaa tokko waa'ee Qananii Addunyaati. Isaan wal qabatee gaa namoonni tokko kan taajjabaa jiran inni yeroo jalqaba Qananiin gara ganamaa keessa darbiteetti jedhamu yeroo sana fooloorsiinsi gara 300f 30 wayii ture jechaadha. Yeroo ammaatti yeroo laallu gara 500 seenteetti jechaadha. Maala fayyaduu fi maalitti gootuu fi warri akkas gootan garuu maayinni rakkinni keessan maayinni. Oromoon keenya yeroo akkas wal subscribe godhaatii akkas hin gootan. Illee jiru wal jajjabeessuun beeknu yeroo duune ana amman duutina eegaattu an. Amman duutina eegaattu subscribe na gochuudhaaf. Duun qaba. Egaa maaliifuu yeroon du'etti nan eegnaati ammoo subscribe godhaa wanti tokko isinirraan irratu gara viidiyoo baay'ee tokko jecha baay'ee tokko garaana nyaate. Hiyyummaa jibbi malee hiyyeessan jibbin wanti hunduu hiree rabbiitii jedha. Dhugaadha jechi kun baay'ee garaa nama nyaata. Hiyyummaa jibbi malee hiyyeessan jibbinii. Hundi keenya iyyuu maatii filannee hin dhalanne. Atis anis Oromummaa kana barbaannee hin filanne. Rabbi Oromummaa kanas nuuf kenne. Kaleessaa eegalee maal jedhamaara? Biyya Joordaan keessatti boqattee jirti. Mucattiin kun adaraa keessan sagalee ta'aa fi warri biiroo keessa jirtanii jedha. Viidiyoo mucattii kana baay'ee deddeemaa jira. Warri beektan. Lafti galma kootisi na jalaa fagaate hawwinyi garaa koo. Maaltu nutti deddeebi'ee dhagahamaa jira yaa Rabbi. Waan hin taane dhagahaa jirra. Maal taatee duute akkamitti duute warri beektan. Masiidha garuu maqaan TikTok ishii masii miti. Maqaan TikTok ishee eenyu isinitti fakkaate siifani. Siifadha maqaan TikTok ishii. Sanaayyuu ilaala. Qananii ishii duute illee viidiyoo hojjettee turte laa mucayyittiin. Argitanii? Mucayyoo ishii duute kanaallee viidiyoo hojjettee turte. Yeroo tokko suura isheen of duuba kaasa.
Asilala. Mucayyoo ishii duute kanaallee sagalee. Mala. Argitanii? 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 Maqaan ishee abbaa ishee wajjiniini. Maqaan Akkuma dhageessan mucattii kana warri dandeessan sagalee ta'aa fi iddoo isin jirtus waan jirtus akkasinitti duutes wanni nu beeknu hin jiru. Garuu viidiyoon si baay'ee poost godhamaa jira. Egaa ijoolleen Joordaaniin keessa jirtan nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha jedhama. Amiin. Yaa Rabbi ni dandeessaa yuudinuu kannii. Yuudiidha. Yuudiin fadhu sheekaan yuudiin aan godhin du'aa sheekaan. Maaliif? Yuudii gisee dhagaa nama naquudha nama bira dheeyte namni bira dhagaa nama karakkaraa. Nama wallolaan fadhu yuudii biraa taate waan biraa naa godhu du'aa. Hayyee. Yaa Rabbi ati ayisuuziinuu kannii. Ayisuuziidha. Ayisuuzii jimaamoo. Jimaadhaan dalagaa jimaa yoon du'e makiinaa gisee ari'u. Umaa taatu tokko galgala ooftaami. Sheekha najjees diina kijaate sheekha maal haasa'e. Diina feetii Itoophiyaa wayi. Afaan Arabaatiin godhi bakkaatanii nan hin beene yookaan maali ayi. Hayyee dishaa. Du'aa biraa kun. Yaa Rabbi ni dandeessaa ati qixqitii bareedduu nuu kannii. Qixqitiidha. Makiinaa gurguddoo maan karanne qixqitii mannaaraadhaan bulaa qixqitii mannaaraadhaan bulaa. Sheekha maal taasisan soomanaa waan biraa maa kadhatta wayi. Haa baqaatti jettee nan hin gabaabsin ati godhe yaalu. Subhaan rabbi ka rabbi ibsate ammaa ibsuun. Yaa rabbi kiyya dudduqee nu kan. Dudduqee yaa rabbi. Dudduqeedha. Dudduqee. Toopu bar dudduqee bar yoo isiidhaan deemte rooballee bar akkuma nama miilaan deemeeti. Baqa dudduqee waan rabbi namaa kan maal nuti yoo kadhanne dudduqee. Atuureef yuudiin dinne. Haa yaa rabbi fooqii nu kan. Maal jedhame beektu jechi tokko jira. Nama keenya jedhan qooda Oromiffaan eebbiftu jedhan irra yeroo Arabiffaan abaaramee gammada jedhan. Arabiffaan jedhi waan ani hin beekne jedhu mucaaniyyuu. Ijoollee kutaa jahaffaa fi kutaa torbaffaa nama 200 riisarchii goosifnee ijoollee 6 qofaatu dubrummaa qaba. Ijoollee kutaa 6-7 jechuun ijoollee reefu harmi itti mayruu jiru. Hin nageenyaan. An kana nageenye hin dabarsina. Mayaayuu dhumni kee akkanaa ta'u nama kadhatu. Ayyuu akkasii miti dubbiin yeroo sooma keessa waan akkanaa bade soomni hin caccaba laal cabuu qofa hin caccaba hin bada guututtu waan guyyaa kana hunda soome guutu bada amma boodas guyyaa 30 guutuu yoo soome akkan waan callisee qullaa ta'a malee soomni hin bada. Osoo sumayyaa argattee garuu hin raftu. Ilmoo qabdi kaasiin. Ilmaan qabdi. Ilmaan waan qabduuf rakkoo hin qabu. Ilmaan qabduu jiraale taraawee booda halkan wajjin rafteet. Ayyuun amantii kana waan seeraan hin beekneef miti in argita. Ani immoo ana sheeka bira si geessa. Maa sheeka deemuun barbaachisu amma laal koomantii jala naa daraddaru. Meelu si daraddaru. Waan nan beeka isas. Koomantii maalii jala? Homa. Koomantii hedduu. Nan gaafadhaa ka bahee jalatti daawwattoota koo Sa'iid akkana waan jedhuun akkana naan jechaa jira wanti kun dhugaadha moo soba? Ayi naa wajjira fuudheetti odeessa himta. Nimta? Nima. Itu berat. Wallahi nima. Marah juga judul tanah siapa rafta juga lagi. Wallahi ati sasrafta ani sasrafa na ammatte. Si ammadde rafa garuu waan dogo gorruuf sooba keessa waan taane soobni bee guyyaa 10 booda akka beeksi ammatu miti waan barbaadde. Amma ani moo amman barbaade ka. Amma ayyuu hin danda'amu ka amma soobni badaa sooban jira caccaba. Cabuu qofa hin caccaba sanuu laalii miidhama. Ayyuu. Kanaaf akkanatti wallaallaa rafna jechuudha. Walillaan achi ciista ati sirra raftaan achi si geejjisa. Maal lafarra ciista? Achi si ciista. Maa waa akkas ta'e. Atas ciista. Ana achi ciista. Hin ta'u. Maal hin taane? Wallahi hin ta'u Sa'iid. Maal hin taane? Ani si adeera bar. Yoo na yaddoo. Yoo na yaddoo. Kan siree biraan haa qabe. Siree bira si qabe? Akkas naa. Malee ani akkamitti si ilaalaa obsee ta'a. Ani illee waan obsuu waan dandeenyeef achi ciistaaf illee siree biraan. Hundoo ngorra si galee. Sanarraa achi ciisuu si wayyaati. Amma wanta dubbatte wajjin bulla. Ayyuu. Dhugaa sinjaa Sa'iid. Wannan hin taanedha waliin bulla amma. Ayyuu gattaa kaawwan akkasiin dalaguuti. Bilbilee gaafadhu. Maal bilbilee gaafate? Anamma wanta na dhibe keessaa jechaadha. Jarri kun maaliif moodii nurratti qabu? Amantii biraa wayii qabdamu amantii dhumu dur keessa turte keessatti iyyuu yeroo soomaa
እንጅሩ ወንተ ከሲ እንጅሩ ማይኒ ማይ ሙዲ ቀብዳ ከናም ቤክኒ ማፍት ዲሳ ሜሜ ዲሳ ድራማን ከሰን ቃተ ቆፍኔ ኦ ማይኒ ማይን ነመሙ አከ ጆሌ ሰቢታ አንጅርተን ኡሪ ኤጋ ሰሞነ ከነሞ ቪዲዮን ሶሻል ሚዲያ irra deddeemaa jiru viidiyoo dubartoota 83 kan arabaa kan maalii ijoollee biyya arabaa jiran walitti qaba viidiyoo 83 qullaa viidiyoo godhe gadhiise jechaadha namni kun dhiisaa innaan diddanii miti dubartoonni dhiisaa innaan bakka atau 83 ሴቶች ራቆት ፎቶ በህግ መጠየቅ አለበት። እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ድምጽ ሆናለሁ። ቪዲዮን ወስዳችሁ ጀርመን ሀገር ለኤምባሲም ሰጣችሁ ለምንም ድምጽ ሁኑና ይሄ ሰው በህግ እንዲጠየቅ አድርጉ። ራሳቸው ግን እኛ 3 መድኃኒት ተቀበል የተረፉ ሴቶች እናውቃለን። ከዛ ውጪ ግን የሞተም ሊኖር ይችላል። ከህይወቴ ከወጣ በኋላ ባጣራሁት መረጃ መሰረት በጣም የደሃ ልጅ እንደሆነ ሜንታሊ ችግር ያለበት ሰው እንደሆነ እንዲሁም ጋንጃ ተጠቃሚ እንደሆነ ማን ነገረሽ? ጋንጃ ተጠቃሚ እንደሆነ ሲስተር ናት የጠያየቀችው። ኖርማሊ እዛው ሀገር ፍራንክፈርት እንደሚኖር እና ይሄ አሜሪካ እየተመላለስኩ ነው የሚለው ውሸት እንደሆነ ስራ አይሰራም። ሁለት መስሎን ጠብር ግፍ ብለን አክብረነው እኔ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ገለመሌ ነው የምሰራው 24000 ዩሮ ነው ደሞዜ 10 ቀን አሜሪካ 20 ቀን ጀርመን ነው የምሰራው ብሎን በጣም ደስ ብሎን እንደዚህ አይነት ትልቅ ቦታ ያለ ሀበሻ ስላለ በዜጋችን ኮርተን በኢትዮጵያዊነቱ ኮርተን ብታይ ኮርተን እሱ እዚህ ቤት ሲገባ ባንዲራ ማውለብለብ ነበር ይቀረን እየገባ ለዛም 50,000 ለዚህም 50,000 ቃል ሲገባ እውነት መስሎን ግን የለ ደረሰኝ አላመጣ ቃሉን አላከበረ ምንም እና እኔ 200,000 ብሩን እንዴት እምቢ እንዳልኩት ልንገርሽ 200,000 ብሩን ከሰጠኝ በጣም አሳስሮ እንደሚያስቀምጠኝ በብዙ ነገር አውቃለሁ። ምክንያቱም ጫና ስለሚያደርግ አንደኛ አረብ ሀገር ነው የምሰራው፣ ሰው ቤት ነው የምሰራው። ሌሊት ላይ ስልክ ይደውልልሽና አትዘጊውም፣ ስልኩ እያዳመጠሽ ነው የምተኛው። አንቺ ጋርም እንደዛ ነው? አዎ ይኸው አበበችም ይኸው ወይራውብንም ሁሉም ሴቶች ከሱ ጋር የሚያወሩ ሴቶች ስልክ አትዝጉ ነው የሚለው ይመስለኛል። በእንቅልፍ ልባችሁ ስትገላበጡ ልብሳችሁ ከተገለጠ ራቁታችሁን ለመቅረጽ እንዲመቸው ነው። ለምንድን ነው ሌሊት ሳትዘጉ ተኙ የሚላችሁ? እንደዛ ነበር የቀረጸኝ። ሌላ ቪዲዮ የለኝም፣ የቁም ቪዲዮ ምናምን የለኝም ያልኩሽ እኮ ስተኛ ምናምን አምኖ ስለነበር ምተኛው በቦዲዎች ክፍት በሆኑ ቦዲዎች ምናምን እንደዛ ነው የተሸወድኩትኝ እኔን ማለት ነው እንጂ ቪዲዮ ላኪ ብሎ ጠይቁኝ አይደለም። ሲጀመር እንዲጠይቀኝም ፋታ አልሰጠውም ነበር። ፎቶ ምናምን በእንቅልፍ ልቤ ምናምን ይቀርጸኝ ነበር። የሚያወራው ወሬ ሁሉ ሴክሹዋል ነገር ነው። ይሄ ይቅርታ እንግዲህ ለቃሉ አጠቃቀም ይሄ ወንድና ወንድ የሚያደርጉትን አይነት ሴትና ሴት የሚያደርጉትን አይነት ወሬ ነው የሚያወራው። እኔ ከዛ እንዲህ ምን አይነት ሰው ብትሆን ነው ማለት የሆነ ነገር ሲያወራ ነጥብ ይዤበት ተጠይቀው ነበር እና ኢትስ ኖርማል ምናምን ሲለኝ እንዴ አውሮፓ ወይም ይሄ አሜሪካ የሚባለው ወንድና ወንድ ኖርማል ነው፣ ሴትና ሴት ኖርማል ነው ነው የሚልሽ? አይ ከሴት ጋር ሆኖ ይሄ ከኋላ አይነት ነገር ኖርማል ነው ነው የሚለው። ሚስቴ እስከሆነች ድረስ ኖርማል ነው ለእኔ ነው የሚለው እና እኔ በጣም ከአእምሮ በላይ የሆነ ሰው እያዘጋጃችሁ እኮ ነው በአካል ሳትገናኙ ከወዲሁ አምናችሁበት እንድትሄዱ ደግሞ ማለት ነው። 2 ዊክስ ይልሻል ኢትዮጵያ ልገባ 2 ዊክስ ይልሻል። 2 ዊክስ ቀርቶ እንደው በ20 ዓመትም አይገባም፣ ይጀመር አይመጣም። ጎጥ ነው እኮ ማሪ። ይሄው አበበችን ጉድ ሰራት። ዱባይ ትኬቴን ከዚህ እንትን አሜሪካ ለስብሰባ ተጠራዊልና ትኬቱን አሳየኝ ብትይ አያሳያትም። ትኬቱን አሳየኝ ብትይ አያሳያትም። እኔ ዝም ሲል እኔ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው ትኬት ፎርጅድ ማሰራት ይቻላል? ይሄ ነው ማለት ኮምፒውተር ላይ ኤዲት አድርገሽ ፕሪንት ማድረግ ትችያለሽ እንዴ? ሰሞን ቢኒያ መሆን ያው እየሰጣን ደላሎች ብር የሚበሏቸው ኤጋ አኩማ አርጊታን አኩማ ደጌሰን ዱበርቶታ ከኛ ጎጎምሴ ቪዲዮ ቁላ ከበርባደት ጋ ጎጎምሴ ጋ isa kan birri harka fuudha isa kan ቪዲዮ ቁላ ባሳ ጋያ kan haadhatti ergeeffay jira jechuudha. Haadha wal baree kan ቪዲዮ ቁላሲ haadhatti ergennaan isiin immoo qoricha dhugdee sugaarraan qunca'ee du'arraa haftee jirte jechaadha. Wanta akkasii fa'i jira. Rabbi waan akkasii irraa isin eeguu dubartoonni keenya please rabbeedhaati keessattuu warri araba jirtan sabara simmeetii keessa mo'achuu yaalaa waan akkasiin godhina. Yoo fakkeenyaaf dhiiraan haasoftanis viidiyoo qullaa waan akkasiitti hin galina. Footoo gaayyaa footoodhuma mataa duwwaayyuu hin ergina jechaadha amantanii nama tokkittiitti akka hin ergine. Egaa
Videoon raaf qabadee dhufe kana fakkaataa sin ture sin bohaarsee sin gammachiise sin barsiisee yaada qabaattan immoo koomenti jalnaaf kaa'uun dagatinaa hamma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroo Shawuu.